Jeneraal Waaqoo Guutuu kan Korneelii Cirrii fi Adam Jiloo yeroo ammaatti gara dalloo deemuudhaaf naannaha qararrii gadi bu'uun akkuma sansalata biyya Chaayinaa fi Swiidin yookaan immoo Hindii keessatti argamu marama hedduu buutee kan buutudha. Yeroo riqicha mootummaan lama dalage dargiin jalqabee Ihaadig xumure kan amma immoo badhaadhiin irra deemaa jiru riqicha kana ceetus tuubbolee hedduu ciccittee wal qabatee ummanni dallootii fi magaalaa Bidiree yeroo ammaatti garagara bulaa jira. Neetwoorkii bilbila qofaa wal qunnamaa jirra. Kun immoo daandii kana sirreessuudhaaf mootummaan tattaaffii taasisaa jiraatullee gara odaa boojjii deemuudhaaf biyya oomisha qonnaatiin beekamtu qamadiin waggatti yeroo lamarraa galtu iddoo dhaddacha gootaa jedhamu magaalaa Jeneraal Waaqoo Guutuu gahuudhaaf guyyaa 3-4 magaalaa Bidireetii kaatee karaa bulaa jirra. Kun immoo rakkoo yeroo ammaa sababa rooba wal qabate biyyi walaabuutis akkuma beekamu kooticha ta'uu isheetiin rooba hin danda'u. Kanaafuu daandii kana sirreessuudhaaf mootummaan halkan guyyaa dhaabbataa jira. Ta'ullee guyyaa tokkotti wanni barbaadamne hundiin guutamu. Garuu immoo lammiileen keenya ummanni Oromoo nuti hortee walaabuu muudan keenya Finfinne. Namni ganda keenyaa kun akkaataa ganda bidhaatiin addaa ganda Bidireerraa amma kiiloomeetira 17 akkana jirra. Haga jiru san keessatti ammoo namni qotee bulaan dur agartee makiinaa tasaafarii argatu miila yaa'aa jirra. Baay'inaan magaalaan teennaa nama Dolaabuu Bidireerraa asirraa ammoo Bidiree kiiloomeetira 17 kana dhiirri dubartiin faanaan deemanii makiinaan hin jiru. Rakkoon xiqqaan nu qunnamne nu akka nama jirreet. Maali rakkoon isaa? Maali rakkoon makiinaa? Karaa citeef. Asitti citee gaara keessa bakka lama bakka sadii gaara keessatti citee saba cinna karaatiif. Bara roobni roobu maraa hin citaa iddoo sana deemanii suphina jedhanii hodaa warra bubuusanii sun guyyaa lamaan ooltu roobni tokko dhumnaan saniin dabarra yeroo lamaa sadii bakka kana deemanii bakka kana hin suphina jedhanii itti seenanii guyyaa lamaan ooltu gaafa roobni guyyaa tokko roobu guyyaa lamaffaa hin citaa hin qabnu karaa akka karaa hin qabnetti faanan deemaa jira. Rakkoo ammata guyyaarraa ka'e haga sa'a 5tti dhiirri dubartiin faanan galaa ture gabaarraa cinnee adda jirraa rakkoo keessa jirraa akka nu hojjetamu jedhama mootummaan keenya yoo kana falmu itti godhatu. Daandiin kun hanga waggaa 5 jaatti hin suphamne asirraa magaalaa Bidireerraa hanga Dallumannaatti kiiloomeetira 75 asuma hanga godina Boorana Bahaatti magaalaa Nageelleetti guutummattuu kan hin suphamnee fi tuubboon hundinuu ciccitee kan dhume ta'uu isaati. Sababa kanaan wal qabatee abbootiin qabeenyaa aanaa kana baqachuun daandii kana baqachuun rakkoo tajaajiltummaa hawaasaa irratti geejjiba uummata irratti rakkoo hammaataa nuuf fidee jira. Rakkoo kana dhiphisuudhaaf itti kaanee hamma tokko tajaajila uummataa hin fooyyessinaa jennee waldaalee gaarreen baaleetirraa samoona makiinaa muraasa galchine. Kuniyyuu samoona makiinaan tokko osoo nu bira hin geenye makiinaan haaraa abbaan qabeenyaa achi erge naannoo tuubboon citte katarba qararrii naannoo kanatti yaa'u bakka tuubboon citte garagalee qabeenyi sun baay'ee miidhameera. Sababa kanaaf abbaan qabeenyaa waan baqatuuf rakkoo hammaataa uummanni keessa kan gale ta'uu isaa. Akkamitti akka alaa bahee mana galma dhabetti keessaa kiiloomeetira guddaa deemanii fakkeenyaaf Nageellee Boorarraa deemanii as kun naannoo waltee birraa fi abbaa sirba kanatti Bidiree kanatti uummanni makiinaan Nageellee dhufe as bulaa kadalloo dhufe as bulaa osoo jiru osoo argaa aanaa Dalloomannaa as dhufe kiiloomeetira 75 deemee makiinaan yeroo magaalaa Bidiree seenuudhaaf kiiloomeetira takka yookiin lamaafuutti abbaan uummanni alatti rakkatee halkan guyyaa ala bu'aa jira. Kagabaa deemachi gabaa isaa afate akka nama maal xaa'uun uummataa dhufu achi rakkachaa mootummaallee karaa dhaabatee ummata keenya akka alatti naaf akka mana bahee mana ala rakkan furmaata kan hubatu. Bu'uuraaleen misoomaa yoo hin jiraanne homaa hin jiru. Amma fakkeenyaaf waa'ee dhimma qaala'insa gabaatiin wal qabate meeshaan garaagaraa fa'amee yoo dhufu karaa kamiin nu dhufa? Naggaadeen akka barbaaddetti gatii barbaaddeen kan taphachaa jirtu meeshaan karaa kamiin seena yoo daandiin hin jiraanne. Kanaafuu daandii jechuun waan guddaadha. Haati rakkachaa jirti. Ambulaansiin keenya deemee rifara deemuu hin dandeenye. Ilmoon karaa du'aa jirti. Kanaafuu qaamni dhimmi ilaalu oolee toon bullee rakkoo hammaataa keessa jira waan ta'eef hatattamaan furmaata duratti nu kennee jenna. Ana ta'ee qaamni dhimmi ilaalu deebii itti kennuu qabaa jedhaa turre. Deebiin hanga ammaatti argamu hin jiru. Uummanni keenya hanga waggaa 5 asitti baay'ee rakkoo hammaataa keessa kan gale ta'uu rakkoo takkaa keessa hin galamin keessa kan gale ta'uu isaati. Dhimmi kun ammallee hatattamaan furmaata hin argatu yoo kan ta'u ta'e baay'ee rakkoon hammaataan kan jiru ta'uu isaati gara geejjibaatiin.
dhuftanii daandii kana gubbaatti karaa garaagaraa ciccitee jira jechuudha. Dhugaa rabbi dubbachuuf deemuun jaldeessaa qilee gubbaa yaa rabbi galla har'a moo bor gara galla jecha kan deemaa jirru waan ta'eef rakkoo hammaataa qofa osoo hin ta'in rakkoo uummata lubbuu baasuu fi rakkoo daldala uummata dhoowwe rakkoo hammaataa rakkoo uummatni deemuu dadhabe rakkoo imaltoota adda addaa daldalaa wal qabate qotee bulaa wal qabate. Shan qofa osoo hin ta'in waggaa shanagaa waggaa torba hawaasii aana madaalaabu baadiyyaa garaagaraa keessa jiru hawaasii imaltoota daandii naannoo dhaynee federaala qabnee gaafannu rakkoon hammaata naannoo kana jira jedhanii akka godina Boorana Bahaatitti tilmaamaa ture keessattuu federaala biratti naannoo biratti ilaalchi jiru daandiin kun daandii ilaalcha diinatiin makamee rakkoo diinati jira sodaa akkasiiti jira jedhamee yaadamaa ture. Mootummaan keenya baajata asirratti qabe yeroo baay'ee rakkoon diinaa waan jiruuf rakkoon shanee waan jiruuf sodaa sanirraa ka'ee diinni akkaataan daandii sana hojjechiisuu hin danda'amu jedhee tilmaamaan fagoo taa'ee namni tilmaamaa ture baajata duraan asirra qabamaa ture irraa ka'aa ture. Sirriitti adda baafne jechuudha naannoo federaala deemne. Keessattuu daandiin kun daandii istiraakcharoota baay'ee gaafatu akka ta'e. Istiraakcharoonni daandii kanarra jiran baay'een isaanii bittinnaa'anii badanii rooban kan deemaa badaa jiran jechuudha. Daandiin kun yoo fudhattan duraan yeroo sa'aatii 3 qofa deemama bidiree fi dalloo gidduu guyyaa 10 turuun guyyaa 7 deemuun baay'ee rakkoo keessa jiru. Keessattuu daandiin godina Boorana Bahaa magaalaa gudditti godina Baalee Roobee walqunnamsiisu. Magaalaa Nageellee Booranaatii fi magaalaa Roobee walqunnamsiisu daandiin guddaan aanaa godina kana keessa jiru daandii kana jechuudha. Daandiin kun sochiin tokko irratti gaggeeffamuu hin danda'u. Namni bidiree ka'ee dalloo galu guyyaa 7 yoo deeme namni Nageellee ka'ee guyyaa meeqatti nagee Roobee galaa kan jiru tilmaama kanarraa qabachuu hin danda'u. Kanarra dhaabatee komiin uummanni keessa kaasu komii sirrii akka ta'ee fi komii deebii argachuu qabu akka ta'e ammas iyyanni uummanni keenya iyyatu gaafiin uummanni keenya iyyataa jiru gaafii sirrii akka ta'e. Akkaanaatti komiiwwan hawaasaa waraabni yeroo adda addaa miidiyaa adda addaatiin waraabni irratti hojjetu. Dhagaa godina naannootis qaamni adda addaa dhufee hawaasa irraa komii kaatu sassaabnee dookumantii hojjannee erginee jirra jechuudha. Yeroo baay'ee waggoota 5 dabran karoorii akkaanaa baay'ee jira garuu humni keenya olee jechuudha kun daandii kun humni keenya olee gama aanaatiin wanti dalagamu fakkeenyaaf yoo konistirakshinii kamuu dhufee dalaguuf dhufe hawaas iddoo obuutii wal qabatee iddoo inni irra ka'uu qabu malatiifnee in sirreessina jechuudha. Sanaachitti humni keenya ol waan ta'eef qaamni dhimmi ilaalu hawaasaa fi sosomaatti kennu. Nama tolaa butitti gaafa roobi kun dhufe daandii irra deeman uummanni kun akka hin qabne daandii roobi kun roobe taanaan sochiin tokko godina keenya fi godina Baalee iddoo akka gaggeeffamuu hin dandeenye qaamni kunis beekee mootummaanis dhimma kana beekee gaafii uummata keenya kana yeroo gabaabaa keessatti deebii akka nuu kennu.